kabaja qabdan warreen dubartiidhaaf kabaja qabdanu bineensa wajjin hin argamne ilma namaatii wajjin argamte. Maallaqa hoggaa lama nyaatamte waan isin dhibu amata lama guutuu nyaatamte. Dhiirti keenya amata lama guutuu maal taate jedhee namni dubartiitti siqee rakkoo si gaafatu hin jiru. Shamarran safuu beettiidhaan malee shamarran obsa qabdiidhaan malee akka hojii keenyaatiin sila biyyuma keenyattiin galtu Baangaalii, Suudaanii, Naayijeeriyaa, Dubaay, Minaamin lammii biraatti heerumte akkasiin biroo jechuudha addunyaa irra facaati. Garuu ilmoo biyya abbaa kootii naa wayyattee daguugamte saamamte hoggaa lama guutuu akka dubartii filaa mana keessa teessee nyaattu mana keessa taa'ee dudda sii nyaatee birrii isiin jiratti fiddu qixxee baankii kaataa qixxee immoo nyaataa hoggaa lama erga nyaateen booda sargeeffatee fuudhe. Mucaan aarii isaa dhattee Baangaalii jaallatte. Maal feddarre? Duuteetti isii dhaga'uu dhabdanii? Toofa jeeftee mucaan obboleettii koo baanga yaa shamarran biyya alaa keessaa dhiirri keenya yeroo ammaatti bineensa Baangaaluma nuu jabeessa. Yaa shamarran biyya arabaa keessaa dhiirti teenya yeroo ammaatti bineensa Baangaaluma nuu jabeessa jeeboo mubarak. Walloo ajaa'ibaatu walirra sii dhufe. I love you, Bengali. I love you, Bengali. I love you. Sorry. Listen, Barbadu, you got sorry. I love you. For real hard, it is a matter that not that can have a little guy. Well, I love you. Listen, and the demity. Nantukina. Renardon. I love you. Wala jamo umda haɗe ki gaɗari duwa ya musi. Jolin ka tamato kula jalan jirtu gaɗari jero osu olai dubi ya bai. Jolin ka taman juran na jen. Wallahi jole badi ya duwa ya sanat alqire ya gaɗar gi jot mi chana cho. Marageetu kan anis achuman dara digaru jedhamu dhagaa barsi jale. Okay, harreen arsiituun ala bulti moo mana bulti? Maafoona moorii keessatti hidhamtee bulti. Aluma bulti malee mana bultu. Takka gaadaa wayin bultu. Mana maal gooti harreen biyya arabaa seetan biyya keenya alaabas ala hidhanii. Keenya tamma mana galtii takka gaadaa wayi galtii waraabeessaa jira biyya teenya waraabeessaa jira qeerreessaa jira waan harree nyaatu jira waan re'ee nyaatu jira yoo horii taate malee sii galee saniifuu harree yoo ala bulte ni nyaata waraabeessin dhiisu. Saniif gaadaan naqanii bulchan. Ati galatoome ijoollee dhageessanii jirtan waa asirraa baradhaa. Isirraa bitadhee jira. Taar argee tanatti hin kutamma. Intala argee tokkummaa Oromoo baradhu. Bagana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee wanadde nagaafadhu waan jedhe. Okay. Shamarran argeedhaa anteenaa yoo haamuttechanii qabanii? No, hin qaban. Hin qaban. Maaliif hin qaban? Irraa murangaa naamusaaf jedhanii akka naannoo keenyatti akka nan itti dhaladheetti dubartiin takka osoo hin muratin hin heerumtu. Oma isin deemtellee fuudhanii galchanii takka aadaa godhatan jalqaba irratti aadaa godhatan. Waaniin an sin gaafatin takkan deebisin. Darsa keessatti deebisan jiru duraan seerin mukaariin meeratin uumaan si gaafadhe bichaa deebisi. Digalee? Ani sanumatti hin jiraa bar. Maaf irraa muran? Wanni irraa muranii takka aadaa godhatan lama immoo dubartii akka isin dhiiran barbaanneef ijaan kun haasawa dhaga'utti. Okay. Yoo waan san qabaatte dhiiranii barbaaddi? Qabarratti aadaa godhatan ni barbaaddi. Akkanumatti deemtee nama dhiiruu barbaadda? Fedhiin isinleen gadi jiru akka gartee waan sanarratti fedhiin isin wanni paaworii qabu humna qabu akka waan dhiira barbaachisu akkasitti ilaalanii irraa muran. Okay. Wanni sun waan guddaadha sa? Waan akka mukaati moo waan akka aadaati moo waan akkami? No, waan makka wanti walirratti guddaa qaba xiqqaas qaba gar. Akkuma dhiiraati. Yaa. Okay. Dhalaan tamuratteef takkittaa namteef takkittaa namtan dura bareeda.
sagala kas taanaan muratte. Ayyee dhalaan takkitti aanamtee takkitti aanamte dura bareeda. Hey! Takkitti! Kuusaa gad. Ushaan tun amma miira keessa galtee amma seenattee jirti. Itti jirti dalagaa. Eegaltee jirti dalagaa. Takkittaanatti malee takkittaanatti barbuu orjinaala. Maal jette? Eessi jirti aboon taloon? Ayyee sabboona arsii shaakee. Baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan dhufte. Okay. Anillee sin galfannee ifumaaf galtee yaada galteef mee ibsadhu. Egaa yaada galee fi hubataa jirta. Waa'ee arsii baalee irraa mee waan keessa hubachuu dhufe nam. Waan kiyya hubachuu dhufte moo waa'ee arsii fi baalee irraa naa haasa'uu dhufte waan asii gaafadha. Kama wajjuu dhagaarroo mere wanta biraa waan siibsumaa qaban amma sirraa hubachuu barbaada dhagoomman. Ati arsiidha moo baalee moo arsii moo baalee? Arsiidha kunoo arsiidha. Okay, sabboona arsiidha. Thank you. Wanni miciyoon jettu sun dhugaadha. Shamarran arsiidha anteena wajjin heerumtu moo anteena wajjin hin heerumtu? Takkaa mutichaa wajjin heerumtu moo mutichaa wajjin heerumtu? Amma dhageessee mere ati dura osoo naa himte itti deebina. Maaliin si himan? Aadaa keessan. Aadaa keenya kamaal barbaada hoola. Aadaan keenya akkaniin haaseessu jiru kun hin dhageeffattu. Sa'aa afaaniin lafa deetu. Wisha. Buusaa gad kana diqaalaa. Ati tafaan. Kana buusanii nama deetu kana. Harree jala fiigu joo san kana. Kanaa fi kiingi kamaal. Gagama. Antunuu shawwaddee ijoollee afaan banaatta ijoollee akka waaqni deettuuf. Buusaan jeemaa osu hoola. Hoola afaaniin lafa deetu. Ani si jammar jechuudha. TikTok irra isaa ta'u fi irra isaa ta'u namuma baqaa biyyaa moggaafatee deemu akka inni gowwaa ta'e hin beeku. Dhiiba manaa godha. Dhugaatti dhugaatti. Arsii biyya jaalalaa mana dhume. Arsii biyya jaalalaa. Haala. Maan arrabsanaan mana keessa. Jimmaa lakkoo tokko tokko dhaaddaa. Shamarran Jimmaa shamarran Shawaa lakkoo tokko tokko dhaaddaa. Shamarran Jimmaa shamarran Shawaa naa walqolchaa. Shamarran Jimmaa shamarran Shawaa lakkoo tokko tokko dhaaddaa. Shamarran lamaan hin barbaadu. Sigalee shamarran Jimmaa shamarran Shawaa. Shamarran Harargee yalla lakkoo tokko tokko dhaaddaa. Hayyee arsii biyya jaalalaa baga nagaan dhufte biiftuu tana walqolchaa. Hangareef waan biraa haasa'u jirti mee walqolchaa biiftuu tana. Azalatti Okay. Arsii jaalalaa baga nagaan dhufte ati arsiidha akkama moggaafattetti naannoo arsitti dhalaan mutichaa wajjin heerumtu. Madri wala wal keessa gaataa hin qabdullee tan qabnillee ni jirti. Tamurattuu fi tamurannillee. Wal keessa adiisi wal keessa siyaana qoon siin jaabaata dhageeffadhu. Namni yeroo fakkeenyaaf nama yookaan nagaafattee migaa. Akka naannoo akka ollaa keetitti akka naannoo keetitti dubbadhu. Ta durii muratti duri ammoo aada jedhanii bakka guutuu isiin daallee mura akka naannoo kennaatti akka beeku. Amma ammoo saayinsiillee ta'ee akka namni muratanii qabu. Narraayyuu kaasee anuu muradha. Amma murata. Okay. Ati biyya namaa jirta moo biyya keessa jirta? Biyya namaa jira. Biyya namaa jirta. Isla biyya keessa jiraatte murattu osoo murannee heerumtaa? Hin muradhu dhugaan akka hiyyatti biyyallee jiraate maa biyya namaallee jiraate waan akkasii muradhu. Dhalaan ollaa keetiitti heerumte ni jirtiimi? Biyyatti hiriyaan teefaan? Ni jirani. Osoo murraa muriin kennanii? Amma fakkeenyaaf obboleeyyan tiyya lama heerumee takka dhiyoo heerumtee hin murannee ta dura heerumte san irraa muranii jechuudha. Maka biyya biraa nagaa fudhatan. Hamtuudhaaf irraa muran moo maaliif irraa muran? Maal irraa muran ta'e dura heerumte san? Dura aada jedhaniiti bara akka hunoo namni durii kun hin jiraallee miti akka aadaati naannollee ni muratani waan sana hin muran irraa bakka. Ati tabeettu kottuu himi kaata waan irraa hin beekne haasahin jette. Baalagee. Si gaafataa rammo'an.
warri koomentii kun miidha keessa nama gargaaru. Warri koomentii kun faana. Mee kota olgala shamarran jimmaatiif shamarran artii shaasheedha wanniidha. Shawaa jirtanii? Shamarran shawaa shamarran artiidha jimmaadha hin jirtanii? Gaariyaa seetana mee galchimee dhugaa seensiifaa himtu. Namni koomentii kun zim jedhee maa nama arrabsa. Gowwaan si yaada. Gaariyaa maqaa koomentii waxattu.